Poolisiin federaalaa namoota dhuunfaa karaa moobaayil baankingiitiin hanna raawwachuun shakkaman 80 irratti himannaa banuusaa ibsee jira. Poolisiin federaalaa Itoophiyaa namoota dhuunfaa 116 birrii miliyoona 30 ol karaa moobaayil baankingiitiin goyoomsuudhaan hanna raawwataniiru jechuudhaan shakkaman 80 irratti qorannoo yakkaa eegaluudhaan dhimmicha himannaadhaaf abbaa alangaa federaalaaf dabarsee jiraachuusaa ibse. Poolisiin akka jedhetti himatamtoonni yakka kana kan raawwatan baankii daldala Itoophiyaa fi baankota dhuunfaa biroorraa waan bilbilaa fakkeessanii sirna kompiitaraa fayyadamuudhaan odeeffannoo dogoggoraa tamsaasuudhaan ta'uu ibsee jira. Akka galmee mana murtii olaanaa federaalaa kutaa lidataatti dhiyaateen shakkamtoonni maallaqa miidhamtootaa eenyummaa isaanii dhoksuudhaan sanada sobaa fi sanada eenyummaa qopheessuu fi itti fayyadamuudhaan faayidaa dhuunfaa isaaniif itti fayyadamaniiru jedhee jira. Himannaan shakkamtoota irratti dhiyaate adda durummaan seera yakkaa federaalaa bara 1996 labsii yakka kompiitaraa lakkoofsa 958 muraa 2008 fi labsii sirna kaffaltii biyyaalessaa lakkoofsa 718 muraa 2003 bu'uura godhachuudhaan ta'uun eeramee jira. Poolisiin federaalaa Itoophiyaa akka beeksisetti herrega baankii, moobaayilii, siim kaardii fi kompiitaroota yakka kana raawwachuu keessatti jarreen fayyadaman hedduun to'annoo jala ooluu isaanii dhimmicha qorachuuf qorannoon dabalataa taasifamaa jiraachuu ibsee jira. Poolisiin federaalaa maqaa shakkamtoota kanaas fuula feesbuukii isaa irratti caqasee jira. Poolisiin federaalaa akka beeksisetti uummanni bilbilaa fi ergaan beekamneef shakkisiisaa irraa of eeggachuu akka qabus dhaamee jira. Aanaa Noonnootti lakkoofsi namoota hidhattootaan ajjeefamanii 16 ga'uun ibsame. Baay'inni lakkoofsa namoota haleellaa kamisa darbe godina Shawaa Lixaa aanaa Noonnootti hidhattootaan namoota nagaa irratti raawwatameen ajjeefamanii 16 ga'uu jiraattonni BBC'tti himanii jiru. Jiraattonni aanichaa BBC naasofsiisee haleellichi kamisa darbe akka lakkoofsa Itoophiyaatti adoolessa 3 2017 galgala naannoo sa'a 1 walakkaa eegalee aanaa Noonnoo magaalaa Daargee iddoo addaa naannoo Guddinaa jedhamutti raawwatamuusaa himan. Jiraataan aanichaa nageenya isaanii jecha maqaan isaanii akka hin eeramne gaafatan haleellaan kun hidhattoota finxaaleeyyiitiin kan geggeeffame. Sa'aatii sanatti osoo mana jirru dhukaasa dhageenye jechuudhaan himan. Dhukaasni itti fufiinsaan daqiiqawwan 30 ta'uuf turuu kan himan jiraataan kun sa'aatii 2tti yemmuu asii ol baanu namuma dhumeedha kan argine jedhan. Haleellichaan battalatti namoonni 14 ajjeefamuu fi namoonni 5 ammoo yaalaaf gara hospitaala Walisootti ergamanii akka ture himamee jira. Namoota 5 hospitaala seenan keessaa ammoo namoonni 2 lubbuun akka darbes jiraattonni BBC naasofsiisee himanii jiru. Jiraataan aanaa Noonnoo kan biraan daa'ima ji'a 8 irraa kaasee haga nama waggaa 60 ol ta'uutu dhume. Kaan osoo irbaata nyaatu, kaan osoo buna dhuguu dhume jechuudhaan haleellaan hidhattoota kanneen raawwatame kan namoota adda hin baafne akka ture himan. Jiraataan kun haleellichaan namni obbo Biraanuu Shamsaddiin jedhaman haadha warraa isaaniif ijoollee isaanii 5 dabalate waliigalatti namoonni 6 jala ajjeefamuu himanii jiru. Boodarras milishaan aanichaa qaqqabuudhaan hidhattoota kunneen naannicha keessaa baasuuf jiraattonni himanii jiru. Yeroon haleellaan guyyaa kamisaatti raawwatame dukkana ta'uu isaatiin wal qabatee lakkoofsi hidhattoota haleellicha raawwatanii hagam akka ta'e akka hin beekamne kan himan jiraattonni aanaa Noonnoo tilmaamaan 40-60 akka ta'an dubbatan. Hidhattoonni jiraattonni aanichaa finxaaliyyii jechuun waaman kun naannawaa daangaa aanaa Noonnoo fi naannoo giddu galeessa Itoophiyaa kan jiraatan ta'uu jiraattonni himanii jiru. Hidhattoonni kun maqaa faannoo jedhamuun kan of waaman akka ta'e jiraataan aanichaa tokko himanii jiru. Gama biraatiin hidhattoonni kun haleellaa biraa raawwachuuf dhaadachaa jiraachuu kan himan jiraattonni yaaddoo nageenyaa qabaachuus dubbatanii jiru. Magaalaa Finfinneetti balfaa yookaan kosii gara qabeenyaatti jijjiiruudhaan birriin biliyeena 1.6 ol argame. Bara baajetaa 2017tti magaalaa Finfinneetti waldaaleen balfaa deebisanii fayyadamuu irratti bobba'an 325 galii birrii biliyeena 1.6 ol argachuu isaanii itti aanaan itti gaafatamaa eejensii bulchiinsa qulqullinaa magaalaa Finfinnee obbo Mulaat Tagany ABC FM 97.1tti himanii jiru. Aadaan balfaa gatuu jiraattota magaalaa guddittii yeroo gara yerootti fooyya'aa kan jiru ta'us ammas hojiiwwan hojjetamuu qaban akka jiran qondaalli kun himanii jiru. Balfaa sirnaan gatuu irratti maatiiwwan 200,000 oliif hubannoon uumamuus eeranii jiru. Hojiiwwan misooma koriidarii adeemsifamaa jiran waliin wal qabate sirni qulqullina ammayyaa hojiirra oolaa jiraachuus kan eeran obbo Mulaat bara 2018tti bittaa maashinoota qulqulleessituu dabalataa ni raawwatama jedhanii jiru. Itoophiyaan doolaara Ameerikaatiin alatti maallaqa biraa daldalaaf fayyadamuuf hojjechaa jiraachuu ibsite. Itoophiyaan doolaara Ameerikaatiin alatti maallaqa birootiin akka daldaltu tarkaanfiiwwan taasisan irratti hojjechaa akka jirtu ministeerri maallaqaa beeksisee jira. Kanaanis yeroo adda addaatti biyyoota waliin waliigalteerra ga'ame akka jirus ibsee jira. Akka ministeerichi jedhutti murteen kun walitti hidhamiinsa daldalaaf investimentii Itoophiyaan biyyoota adda addaa waliin qabdu cimsu, madaallii daldalaa eeguu fi dhiibbaa hamaa maallaqa tokko irratti hirkachuudhaan dhufu ittisuuf kan
akeekedha. Deetaan ministeera maallaqaa Dr. Iyyoob Takkaaleny jimaata darbe EBC waliin gaaffiif deebii taasisaniin Itoophiyaan biyyoota akka United Arab Emirates waliin maallaqa isaaniitiin daldaluuf waliigaltee irra geessee jirti jedhan. Akka Dr. Iyyoob jedhanitti mootummaan walta'iinsa daldalaaf investimentii haala dantaa Itoophiyaa eeguu fi maallaqa doolaara Ameerikaatiin alatti daldalamuuf hayyamuun haala mijeessuuf hojjechaa jirra jedhanii jiru. Tarkaanfiin kun carraa biyyattiin gabaa alaa caalmaatti qaqqabuuf qabdu bal'isuuf kan kaayyeeffate ta'uu ibsuudhaan doolaara Ameerikaatiin alatti maallaqa dabalataa qabaachuun barbaachisaa ta'uu ibsanii jiru. Addis Istaandarditu qindeesse. Mootummaan naannoo Oromiyaa bara baajetaa 2017tti galii waliigalaa birrii biliyoona 200 fi miliyoona 150 walitti qabuusaa biiroon galiiwwan Oromiyaadhaa beeksisee jira. Hoogganaan biiroo galiiwwan Oromiyaa obbo Tasfaayee Tulluu ibsaa gaazexeessitootaaf kennaniin akka jedhanitti naannichi bara baajetaa 2017tti galii waliigalaa birrii biliyoona 205.5 walitti qabuuf karoorfachuusaa ibsuudhaan birrii biliyoona 200 fi miliyoona 150 walitti qabuunsaa ibsanii jiru. Kunis karooraan yoo madaalamu dhibbentaa 97 galmaan ga'uu ibsanii jiru. Haa ta'u malee qabeenya uumamaa, daldala, turizimii, qonnaa, indaastirii fi dameewwan biroo irratti dandeettiif sochii dinagdee naannichaa olaanaa ta'uusaa ilaalcha keessa galchuun galiin argame ga'aa akka hin taane hubachiisanii jiru. Dabalataanis bara baajetaa 2018 galii kana caalaa sassaabuuf qophiin taasifamaa akka jirus eeruudhaan qophii kanaan naannichatti bara baajetaa kanatti birrii biliyoona 287 ol walitti qabuuf karoorfachuusaa ibsanii jiru. Sirna sassaabbii galii naannicharraa gara caasaa gandaatti xiyyeeffannoon hojjetamaa akka jirus eeramee jira. Keessattuu hojiin daldalaa seeraan alaa galii mootummaa irratti dhiibbaa geessisaa jiru to'achuu kan kanaan duraa caalaa cimee akka itti fufu obbo Tasfaayeen beeksisanii jiru. Hundeessitoota waldaa Maccaaf Tuulamaa lubbuun hafan keessaa isaan xumuraa har'a boqotanii awwaalaman. Hundeessitoota waldaa Maccaaf Tuulamaa keessaa tokko kan ta'an Dr. Moggaa Firriisaa boqotanii har'a awwaalamanii jiran. Obbo Dirribii Damisee Bokkuu pirezidaantiin waldaa Maccaaf Tuulamaa Addis Istaandarditti akka himanitti Dr. Moggaan dhalatanii naannoo ganna 97tti boqochuu mirkaneessan. Sirni awwaalcha isaanii Finfinnee iddoo awwaala Musliimotaa Kolfee bakka namoonni muraasni argamanitti geggeeffamu dabalataan ibsanii jiru. Abbaan Dr. Moggaa Firriisaa abbaa Sambii gootota weerara Xaaliyaanii faccisuuf lole keessaa takka kan jedhan obbo Dirribii Damisee Dr. Moggaan waldaa Maccaaf Tuulamaa bara barnoota olaanaa hordofaa turan irraa kaasuudhaan warra sochii waldichaa keessatti hirmaataa ture jedhan. Barumsa isaaniis mana barumsaa Tafarii Mokonniinitti kan baratan yoo ta'u sana booda barnoota idilee ergaa xumuranii ogummaa fayyaa Gondoritti kan baratanii fi biyyoota alaatti imaluudhaan ogummaa fayyaa irratti barnoota dabalataa baratuullee pirezidaantiin waldaa Maccaaf Tuulamaa ibsanii jiru.